Arrantana gullee aartii Oromoodhaa nama dur waggaa 7 dura isa miidhe Abdul Qawwee keessatti gurguratee akka horiidhaatti maallaqa humnaa olii akka irraa bu'u taasise harkatee ture. Hayni isaa beekadhu akkuma keenya gartee kun arrantana kanas akkana godhe meeqa kan gartee tumamullee nu tumame malee ijaan dhabne achirraa rabbi baase silaa dhiisuu qabaa waan 8 dura wayii waan dhiisanii namni gartee diinachi gurgurate maallaqaan diina gurgurate dachillee gurgurre argineef maallaqa dachi bira lokko horii jirullee irratti daanee lubbuma isaa marramiin jechuudha isarraa barsilaa isin tulaachuu akkamitti kanetta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota Ashaaworo hundi keessanuu salaamanni keenya kan jaalalaa kan humni irraa buqqee nagaaf argataa muree isin biraa gahuu isin jechuudha. Ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan kan dhiiraa kan dhalaa kan kiristaanaa kan musliimaa hundi keessanuu warri bultan akkam ooltan warri bultan akkam bultan. Maaligaa kun arrantana mana gola aartii Oromoo yookiin Nasruu Tinjiraa Ashaa biratti argama. Maaliif yookaan jettan taates wayin dhagee dhufe. Maaliif wanni deemaa jiru gaati arrantana gullee aartii Oromoodhaa nama dur waggaa 7 dura isa miidhe Abdul Qawwee keessatti gurguratee akka horiidhaatti ulee hin taane tumsiisee maallaqa humnaa olii akka irraa bu'u taasise harkatee ture. Akkatti inni harkatees gaanillee bilbilaan irratti bilbilumatti jira eegaa viidiyoo tanaan dura isinii marree turretti mana kanatti isinii marree turre Kadiirii fi Ashaa wal taraarsuu keessatti dubbannee turre keessatti haala gartee miidhaa isaatiif waan xiqqoo gartee waan dubbannee jira. Amma immoo gartee akkaataa ta'e gartee isa sana harkatee fi kana innillee bilbilli isaa ilaa ammaatti cufaadha. Yeroo sanillee gartee Kadiiriin kayeetii rasiidatti godhiiti. Yookiin kaardiitti nageetiin dubbisaa jeetiin asuma teenyeetu irra bilbiluu turre bilbilli isaanii cufaadha. Hanqaara isii deemee deebiullee akkasumatti bilbilli isaanii cufaadha jechuu ture. Ashaa teenya kaati bilbilli isaa akkuma gartee naan cufaa jiru sanitti isinillee cufaa jechuu jira. Laa duraan ifanuma dubbisa. Makalmaa fi galgala kana malee sandura wajjin haasawinaa waan irra gaheellee naaf hima. Maalirra jirtu bunjii haasawarra jirraa akkana gaawaa xiqqoo takka hojii haasawa dirasa himate nama wajjin waan jiruuf jecha zahamaadha. Bilbila kaakaleef kanarmaaf dubbisaa armaan tana bilbilisa cufaadha malee. Gurbaan kun akkamitti wal harkan jiru akkamitti wal harkan bakki jedhamtu eessa bilbilli isaa cufaa akkaataa silaatti gartee hubannuu fi itti dhayinullee hin qabu. Barkanan naannoo jechuun jira. Kanallee lakkoofsa dibannaa dhibee akkasakka numaa laaqana nyaatu jiru akkuma fiigaa dhufe talaarraa akkana maraatee fiigaa dhufe anillee hedduu rifadde gizeessanii dhiiroo maal ta'e yeroo jeetiin ol keenas roo maal taate na wajjinillee dubbachuu dideete hattamoo telefoona fudhatee telefoona mana dhiisee gabbee duraanii telefoona fudhatee qote jalallee gaffiigeetiin boonas roo maal taate maaltu isa harkate jeerri fadde kamaal wote woomne teessan na dhibee aboo gurbaa madura kana godhe kanisii maka gaafa amata 8 dura akkasana godhe sanii narkadde suuqa keessan naan jechuudha. Barbubbulee bira mugu guyyaa afurii biyyaa jala kutee malee bakka kanaan jira bakka sanii jira naan jechuudha. Bahee bilbilee takka ijoolleen sun akkam iyyuu malee waa osoo akkatti hin taa'u hundee seenaa kaaka bira jireettu. Hundee seenaa bira jira lamee. Maal akkami bilbilee akkami jee qaba akkanaa jirraa qaalamu kun nama yaadaan mi beekanii. Egaa beekadhu gurbaa harkachuun gammachuu gammachuu taateeru maaliif nuti nuuf ammaan kana yaada maaliif akka dhufeen kaati qadaa nyaatanii dideetuma gartee akkasumatti ceeyaadha gurbaa kana akkanaatti akka gaafattu akkana godhe harkee jeetuma kutuun godheeme achi booda immoo waan irra gartee waan takkallee irraa wallaaluun nama yaachisa galtee silaa gartee arraan tana bakka inni gartee seene san beeynee telefoonni isaanii nu dalage maaliif jenneeti ka haala jiru irraa wal gaafanna. Ana hotan baafne sinche barsiisaa isittis amma silaa isittuu dhufuuni qaba dubbisa rozo akkasittiin bararin kobaasa jarjarri gaarii miti jarjaree fiigee amma aadiidha uumaa rakkoon qabu akka sarabbi abaasu silaa ukaate hayni isaa beekadhu akkuma keenya gartee qonni arraan kana kanas akkana godhe meeqa kan gartee akkana godhe hattuun gaafa maal geesse qabamti eega ittuma heddummaatti arrumaa irraa tana inni dalagaan isaa waama kanaatti beekadhu siigaltee. Inni akkuma Oromooti gubbaan dubbate. Akkuma Oromootiitti gubbaan dubbate. Oromoo gurguratee akka Oromooti gubbaan dubbate isa qabee waa tana naatoo harkatee hojjete. Inshallah nu gartee akkatti naftuu fi garuu hundee seenaadhaa maaliif bilbiluu dhabee naan jettu beekte lubbuun akkasuma beekadhu bilbilli isaatiillee irra bilbileetiin. Isinillee hedduu rakkatanii jirtanii kadirlee rakkate wallaahi. Amma barra inni beektee mana teelee keessa dalaga beektee
achirraa kaatee rasii dabagaan orma bira dalagusaniirraa Haanu hawwilu ati hubata jala deeme anumaatu irra dee inshallah waan biseesa barti nan bifne gaafa qabame san atillee nijaadin walumaan jirraati yaabo inshallah rabbiin nasruuraa du'aawuma godhaafi du'aawuma qabdi heera dachillee gurgurchisee barbijjarraa maallaqa guddaa eebbisiis gammachuus taatu gaddaas taatu nama waliin qooddatu takka illee galatoo mana ulfaaddaa isarummaan obboleeyya kiyya innis laa gartee rakkina jiruuf akkana waan akkanaa jira jee gartee nutti barbaanne malee anu addanaan baafne waan fiiguu malee wanni suni gartee qabamuun akkasitti hayni isaa sun isaa ba'uun ni gammannaa jechuudha. Tanuu yaachifte takkittuma tana. Akkasitti wallaahi kannaa keenya gaa wanni kuttatuun kuttattiin beekamee ta'a. Hayyaa. Wanni kuttee namni rabbiin lubbuu gaafa san rabbi lubbuu isaa baasee Abdulqawwiin nama jeessa akkan taane nama godhaa ija nama dhoorkaa fayyaa isaa jaaniin akkuma fedhallee tumamullee ni tumame malee ija dhabne achirraa rabbi baasee silaa dhiisuu qabaa waan nama saddeet dura. Waan nama saddeet duraati. Wayii waan dhiisanii. Akkamitti dhiisamee nama du'ee bar inni irra si galtee bar silaa bar inni irra jiru bar rabbumaatu gartee lubbuu isaa oolchee arraan tana aseege malee namni gartee diinachi gurgurate maallaqaan waan kutaa jechuun akkamitti arraan tana kana ijumaan harkannaan bar kanuma nyaatanii bar. Laakiin gawaaniin gurguruu biyyarraa hidhachillee gurgurchiisa waa meeqa gurguruu sanumaaf jecha beeytee akkasi bararee rabbiin agarsiisu sanu haqa isaatii walafaan dhaabe laakiin akka fayyaa akka mataa fayyaa akkana fayyaan hin taane malee akka fayyaa waan kana dhiisuu qabaan jaa. Baran gaafa akkanaa himetti bari inni biyyatti isin dhiisee deeme bari. Biyyan nu dhiisee deeme saboota. Siigaltee hangam takka rakkatanayeesii fi warri isaanii sun. Dachillee gurgurraa ergineef maallaqa dachii bira loqoon horii jirullee irratti daanee lubbuma isaa warramiin jechuudha. Isarra barsilaa isin tulaalachuu akkamitti kana jettaati. Saboo qabeenya boroo harkatanii achumarraa hin jabar qabeenya boroo harkannaa ni deebiiti saroon jiru fayyaa isaa jiraannaani. Bartun dubbiin barta dhiisanii miti maali ni beeytaa? Tun gartee tanuma gartee nu duubatti dhaqeessanii malee tanuma bilbilee nutti himni bakka kanaatiin jiraan akka ottaan jiri malee isaa miti anuu silaa akkanattiin kukkutadhee nyaadhaa barsuun gurbaa waaqaan isa barsu. Waa suqofa miti biddi keessaa maaqata kukkutattee nyaattu kun suqofa keessa jiru ilmaan Oromoo guutuu keessa jira. Meeqa kan akkana Oromoo nama waan kana hunda bira dhaabe malee gaafa inni gartee viidiyoo irratti as bahee silaa mul'ate nama meeqaatu haqa fi gartee gurbaan sun anis akkas na godhe kajuu meeqaa dhufa. Maliyaana tokko laman qabu harka dhibbara harka 90 kaaltu Abdulqawwiin roorrisee ija lorkee waa meeqa lorkee ibiddi garaa jiru. Silaa nasruun qabu qaban. Arraan kana gartee bilbilummaa isaanii osoo nu bu'e tun gartee tanumatti malee gartee yaadumaaf jenna malee isaanuma yaadne arraan kana guyyaa meeqa eega dabamanii hafuuraan dhageenye maalirra gahanii gartee jechumaaf dubbanna malee osoo irra du'elleedha irra nasuun gubbaa sana osoo irra du'elleedha shahiideedha barbo. Egaa haqasaatii bar namni mirga fi falmachuu qaba bar. Zoon kana beekuuti beeku. Kana usuu jechuun bar harummaa. Innummaan kun Oromoo ta'e osoo lammii Oromootti beeku lammii Oromoo sabasaa Arabaa gurguree bar. Oromoon akkanaa ishee itti. Arabaa gurguree Oromoo jechuun Oromoon gosa meeqa Oromoo wal keessatti Oromoo garaati turu gartee Oromoo karaa. Bakka sadii qoodamte. Egaa Oromoo miti kun Oromoo miti. Oromoon dhugaadhaa jechuun dhiiga fi hin gurgurtu. Hin gurgurtu dhugaadhaa. Miti malee hin gurgurtu wallaahi. Wallaahi dubbiin gubbaa kanaa eegan dhagaye. Hoomachaa afaan kanaan na yaas jirtu. Yaa wallaahi nama haaruma kana nasru amma akkasitti tattamatti bararee kophaa isaa hundee sirriitti wajjin kuteetu. Nama yaachisu jira malee. Dalagataaf biyyaa bahee dhufe ija keessaa darban haayilaandiitti dhawanii. Bar dhugaadhaa ibiddallee fidanii ni kallee rabbeessa Abdulqawwiin beeyna taarifa ilmaan. Kana nuti ka dhageenya gartee. Oromooti gurgurata. Tigiree fi Abdulqawwii akkas nama godha jechuudha dhageenye malee. Si galtee har'a Oromoodhaatu ka afaan Oromoo dubbatu akkana jechuudha waan kana nama godhaan. Awwal marraji. Tuni bare. Tumbarta dhiisanii miti bakka kan zarii isaa balleessanii barbaadanii jala deemanii shanyiin isaaniitu Oromoo miti bara kun. Zamzar hundumaa hundee isaa Oromoo miti. Abbaa torba keessaa abbaddu jedhamtichi noo kan sirba bate. Inni dhugumatti waan san keessaa Oromummaan qaba osoo dhiiga Oromoo qabaate raamata namaa qaba. Ammoo ta'emmoo waan nasruun gaafa san rokute. Cabsanii kaan akkasitti rasaa san dhawanii gurbaan kun gizee gartee seenaa naa himu waa meeqatti. Gizee kan nama meeqa kan akka dibaadhaan mudhii tana dhawanii fincaa irraa diduu didan. Fincaa irraa diduu jeenatti himu ture. Dubartii Oromoo shamarran Oromoo meeqaan tam kagaraa godhanii itti taphatanii gudeedanii meeqaa jira. Akka Abdulqawwii san Oromoo baay'ee uummata jaraa baay'ataa uummata tursiisa. Duuba eega dubbiin tun akkana taate booda ati oo bilbiltee. Akkana nasuu waan akkanaati jettee naanifne akkaan dhufeeniin kun asi dhagaye. Sababa katiirii fi gartee sii walitti araarsa jettiin dhagayee dubbii tana gartee
ammas garaana nyaattee achi deebi'ee tumamee waan irra jiranii nu badda telefoonni isaanii kun naabuuti dijee dhufe maaliif nu himuu dhabde yookiin ol baatee viidiyoo martee aboo akkana gaati nasruu waan akkanaati jira gartee akka isaa rabbiin baasee jettee viidiyoo illee marte gartee nutullee ni agarra gartee onlaayinii kana gubbatti dhiiroo maaltu jennee dhufnaa bire hin dubbanne caluma jettee maaliif yaa boo hunda olma bahee maruu tanaan natti ulfaatee ilmaan oromoo kana maafiin dhageessisaa rakkoo har'aan tan dhufte kana illaanoo akka isaa rabbirraa aansu maaf namni dhagee shoorarkaa jechumaatu calna godhe labbil ol bee maroo ammaa si ka dhufe namarsiise anaa seese malee bishaan taa'u bishaan deemu kaasaa itti oromoo si kana dhufe na keessaa baase malee hayyaa taatu haasa'u gaaffii kaanee beeku egaa obboleeyyan kiyya akkuma aashaanis gara laafinni isaanii gaati nasruu fi aashaanis tokkuma obboleeyyan kiyya isinis kaati gubaa dilatan yookiin miidhaa gartee abbaan mana isiidhaa miidhamee biyyarrallee dhaadachii gurgurtee isin osoo biyyirtu inni dura biyyaa bahee ergite sanuu hundaa warraan tana gartee waan dabareeti maaliif hin dhiifnee jechuu jirti gaafonni waan usanii miti har'allee anaatu gartee dubbii kana bikkiidhaan itti naqeetiin kaati viidiyoo tanallee marsiisee obboleeyyan kiyya inshaallaati rabbiin gartee haqa obboleessa keenya nasruutillee rabbiin haa baasu nutillee gartee bilbila rabbiin waa qunnamsiisu tanaatu nu yaachisu jira du'aa nu godha obboleeyyan kiyya har'aan tana gaa miidhaan nasruudha miidhaa teenya akkasumatti tiyyallee teessanillee tiyya obboleeyyan kiyya gaati isalleef rabbiin haqa isaa rabbiin haa baasu walumaanuu rabbiin nuuf haa baasu har'aan namni nasruu miidhee akkana godhe nama biraatillee hedduudha gartee kan himamii yookiin kan dubbatanii dhalaa fi dhiira jidduu waan isaaba qabuu miti obboleeyyan kiyya gaa inshaallah akka viidiyoo gammachuutiin walitti deebinutti nagaan nu turaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.